irraa barbaadnu hin qabnu garuu dhaamsa keenya kana akka ummati irraa fayyadamu barbaade jechuun yoo namni keenya irraa fayyadamu jiraate rakkoon hin jiru garuu yoo akkanumaan yoo iyyuu ta'e akkanumaan yoo gartee carraaquu ta'e yoo eeluu ta'e bu'aa hin qabu kanaaf isinis warri hiriyoonni kiyya kan gartee nafaana jirtan kan gartee deeggartooti kiyya warri gartee na daawwataa jirtan yaada kennuu hin dandeessanii haasofni kiyya kuni ummata keenya faayiduu jira moo hin faayyenne diina hoo rifachiisu jira moo hin rifachiisu waan jedhu irratti isinis yaada itti kennaa gartee koomeentii harka isin hin dhukkubu silaa osoo arrabaaf ta'e gartee kan barreessu gartee dhibba kan arrabaaf gartee barreessu garuu hamilee namaa cibsuun fi gartee saba keessan bira dhaabbatuun waan sin dadhabsiisu tokko hin jiru yaada keessan hirmaadhaa itti fufaa nu hilleen gara dandeenyuun duubatti hin deebinu seenaa siniin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya har'a nama baay'een barbaadaa itti seenaa maashaallah gaa duraan dursinee wanni jechuu barbaade keessaa godina walloo silaa akka isa waan oromiyaa hundaatti yoo dubbanne wanni dubbannu tokko hin jiru mootummaan dhufaa darbaa akka mootummaa kanaatti kan ummata oromoo lafarraa duguuge hin jiru dhibbatti mootummaa biyya bulchaa jiru kuni saba keenya nu harkaa fixee jira qorichi kanaa maali waan jedhu irratti duubatti deebuuf hin deema kanaaf har'a naannoo keenyatti godina walloo keessa biyya agartee baatee keessatti maal godhamaa jira kanan gurra sin buusuuf dhufe itti dhihaadha ilmaan oromoodhaa qaqqaali gaa duraan dursee har'a kaleessa eeggadda hajoolleen teenya baateetti rakkoo guddaatu irraan jira marhaba ayye nagaan gala kanaan gaa guyyaa sadi kana keessaahu hidhaa fi ajjechaan itti hammaatee jira hanga ammaadhaa karaa mootummaatiin mootummaa nafeenyaa dhiiga ilmaan oromoo fixaa jiru dhiiga ilmaan oromoo dhugaa jiru kan lubbuu oromoo galaafataa jiruun ummati keenya hidhamaa jira ajjeefamaa jira kaleessarraa kaasee immoo hidhattooti naannoo affaar kan agartee harka mootummaatiin jiraataa jirtu kan ummata keenya fixaa turte ammas kaleessarraa kaatee lola guddaa baatee irratti banteerti ummati baateedhaa walii dirmadhaa ummati oromoo walloodhaa walii dirmadhaa hidhattooti affaariidhaa akka dhuunfaatti mitichu akka mootummaatti amma isaanis mootummaa jechuun hin dandeenye jechuudha jarri kuni mootummaadhaan wal qunnamtii qabaa mootummaatu isaan ajajaa rasaasa tahus qawwee tahus galaa tahus hattaa gartee kophee waan hundaahu kan itti geessaa jiru galaa mootummaadha warri achi keessatti ummata keenya lolaa jiru gartee warra mootummaadhaan gartee hidhatee saba keenya fixaa jiru jechuudha mootummaadha malee affaarii miti wanni beekuu qabdan affaarii miti kan amma baateetti ummata keenya lolaa jiru kun hidhattoota affaar oggaa jenne kan mootummaan leenjisee qawwee itti kennee waa hundaahu kan isaan ajaju jiru mootummaa biyya bulchaa jiru kana jechuudha hattoota dhiiga ilmaan oromoo dhugu jiruttu ammas isaan akkana godhaa jira kana quba qabaadha yeroo affaarii fi ormi wallolee yeroo agartee affaarii fi oromoo wallolee gartee jenne kana adda baasnee beekuu qabna affaarii fi oromoo wallolee la affaarii fi oromoo walin lolle gizees dhuguma lolti hin jirti garuu yeroo hunda kan lolu jiru ummata oromoo walloodha affaarii mootummaadhaan ajajamu malee kan qotee bulaa kan loonii isaa tiffatu akka tasaatti nama tokko lamaan walitti bu'uu wahuma jiru garuu kan nurratti waan kana godhaa jiru mootummaa
affaariidha kan affaariin itti hidhachiisee qawweedhaa qawwee guguddaa kan akka matarayyaas loonchariidhaan ummata keenya mana irratti gubee hajoollee waliin gubee akka fedhan kan godhatee godhu jiru mootummaa biyya bulchaa jirutu akkana nu goosisaa jira. Kanaaf hajoolleen baateedha har'a qofaa miti kaleessas du'u jirani har'as du'uma jiran gaaf tokko du'u irraa dhaabbatee hin beeku. Asii gadiin affaariin akkana gooti asii oliin immoo warra ishii gartee magaalaa keessa jirtu mootummaan gartee nama nyaataan ati Oromoodha. Halo. Oh. Bo shabakaa yaa shabakaa isaanii didaa jira. Shabakaa didaa jira. Kanaaf warra isa magaalaatti dhiyaatu ati shaneedha. Ati akraariidha jedhuu eegalanii jiran amma dur shanee jedhanii shassin bushin jennee ni jirra. Amma immoo ati akraariidha. Ati wahaabiyyaadha jedhaniini shira adda addaa itti baasanii ummata keenya hidhaa jiran. Manni hidhaadhaa baateedhaa guutee mana barumsaatti ummata keenya jaarsolee jaartii osoo hin jenne nama afaan Oromoo dubbataa jiru mana hidhaatti guuraa jiran. Kana Oromoon quba qabaadha. Oromoon biyya ambaa jirtan. Oromoon biyya keessa jirtan. Kana quba qabaadha. Kan nu fixaa jiru halaalaa hin dhufne. Kan Oromoo fixaa jiru ganduma keessa jirti. Hattuun ganduma keessa jirti. Ganduma keessaa kan ummata keenya cafaa jirtu. Malee Maqalee irraa hin dhufne. Gondar keessaa hin dhufne. Ganduma keessa jirti jechuun hattuun. Kanaaf ummati keenya gara deemu wallaalee gara itti deemu wallaalee biyya ambaa deemuun hin mijaa'u yeroo ammaatti inni biyya ambaa jiru gara biyya ofiitti galee qawwee dhahu dhabee inni kaan mana hidhaatti roorrifamaa jira inni kaan immoo akka hin taane tahaa jira jechuudha. Kana quba qabaadha. Malee Affaarii fi Oromoo hoggaa jenne wanni laaluu qabdan Oromoon qotee bulaadha kan mootummaas ofirraa dhahaa jiru halgartee halkanii guyyaa kan mootummaa Affaariitis ofirraa dhahaa jiru qotee bulaa Oromoo wallooti jechuudha. Bara 400 ol gartee tilmaamaan bara 400 ol kan hanga ammaatti diina kokkee qabee halkanii guyyaa fincaan baasu jiru qotee bulaa keenya jechuudha. Takkaa hidhataan keenya wanni akka milishaadha takkaa gaddiimtee Affaarii durraa loltee hin beektu yoo gartee nu loluu tahe malee yoo gartee nu hiisisuu tahe malee takkaa nu wajjin qawwee dhootee hin beektu. Garuu sabni biraadha walii tumseeti inni mootummaa keessa jirulleen gara saba isaa tahee halkanii guyyaa gartee laa nurratti bobbahanii reeffa keenyallee gartee bowwaatti gataa jira jechuudha. Gartee reeffa Oromoodha. Kanaa oli dhiiroo maal taaname kanaa oli mee akkam ta'uu barbaadan dhiiroo reeffa namtichi tokko nama ajjeesuu wahuma jiru nama hidhuu wahuma jiru. Reeffa halkan fuudhanii reeffa hallayyaa namni arguu hin dandeenyetti reeffa kee gatuu jechuun maal jechuudha dhiiroo? Mee maal jechuudha dhiiroo? Nama hin jettanii hiriira jechuun biyya dimokiraasiin jirutti. Hiriira jechuun biyya dimokiraasiin jirutti namni hiriira bahee dhaamsa isaadhaa dabarfata. Biyya Itoophiyaadhaa hiriirri biyya Itoophiyaatti hin taatu. Ishii wayyaaneetu akka carraatti gartee akka carraatti taate malee hiriirri Itoophiyaatti inuma ta'uus hin danda'usi hiriirri karaa nagayaadhaa hin jirtu obboleeyyan dhugaa walitti himna hin taatu kun. Warri biyya alaa teessanii hiriira keessan hiriira bahaa jettanii hajoollee ficcisiisaa jirtan seeraan ala kun hin taatu walitti himna amma. Lakkoofsa kiyya hayyaa qabadha. Hayi. Wanni kasii eessi jira boo namni biyya dimokiraasiin jirutti gartee hiriira bahee waan barbaade dubbatee galu. Adama Aliyoo kunoo si ergee jira komentii kee jalatti. Kanaaf warri biyya keenya ummati Oromoodha du'a hin taane du'aa jirra seenaa hin taane nurra galmaahaa jira seenaa Haayile Sillaaseen Oromoo godhee oli seenaa Minilik ilmaan Oromoo godhee oli amma seenaa Minilik yoo dubbanne biyya Walloo keessatti wanni inni godhaa ture warra bebbeeku warra gartee laali bebbeekota walitti guuree boolla tokkotti
makiinaan qoffarsiisee boolla tokkotti awwaalaa ture jechuudha. San caalaa jechuudha kan amma dalagamaa jiru san caalaa. Gadheen waan dhiiraa hin beektu. Gadheen gartee sodaa waan qabduufu nu fixuu fi nu ajjeesuuf waan gartee duuba hin deebineefu Oromoono maaltu isa barbaachisaa waan jedhu irratti dubbannarra gadi fageenya. Hin taatu afaaniin wal gowwomsuun. Afaaniin wal gowwomsuun abadan hin taatu. Oromoon maaltu isaaf qoricha maaltu isaaf ta'a. Akkam yoo godhe gabrummaa jalaa baha. Gabrummaan biyya Itoophiyaadha. Mootummaan Habashaadha. Qawwee faashina jedhee gaafuma Abiyyi Ahmad aangootti ol bahe qawwee faashina jedhe. Qawwee faashina jechuun Oromoodhaaf faashinaa. Saba Amaaraatiif faashina miti. Affaariif faashina miti. Tigreedhaaf faashina miti. Saba biraati Soomaleedhaaf waa faashina hin taane jechuudha. Oromoodhaaf qawwee faashina jedhe jechuudha. Diqaaltichi afaan buqaadhaa qawwee faashina jedheeti Oromoo dagachiisee gowwomsee afaan damma dibatee lammaa gartee lammaa afaan dammaatii wajjin Oromoo gurguranii akka Oromoon reeffa ofiidhaa hin awwaallanne kan godhan jara kana jechuudha. Keessaahuu Lammaa Magarsaadha. Kan akka Lammaa Magarsaa kan akka gartee jeneraal Kamaa Galchuudha. Jeneraal Kamaa Galchuu jettan. Jeneraal Kamaa Galchuudha durumaahu gantuudha. Ammas gantuudha. Gaafa Eertiraa deeme waraana Eertiraadhaa Daawud Ibsaadhaa irraa arihatee ofii isaatii abbaa itti ta'uudhaaf yeroo baay'ee godhaa ture jechuudha. Quba qabna jechuudha. Abbaa itti ta'uudhaaf. Abbaa itti ta'ee qabee mallasii geessuudhaaf waa baay'ee dalagaa ture. Sun shifaa ofii didee jennaan keessaa bahee biyya biraa deemee gaafa Abiyyiin aangoo qabate waan wal quba qabaniif galee aangoo qabatee Oromiyaa irratti moohee waan hin taane dalagaa ture. Kanaaf gantuudhaan waan jettan hin qabdan. Hattuudha kun. Hattuu ilma hattuudha. Warri gandaan jaarramtee isa faarsaa jiru gartee isa faarsu jirtu jeneraal Kamaal Galchuudha. Galtuudha gantuudha. Jaalattus jibbitus gantuudha Oromoodha waa takka hin godhu kuni hattuudha. Gadheedha kuni. Kana Oromoo maal isinii wayya? Akkin isiniin jedhuu barbaade ani afaanii wal gowwomsuun bu'aa tokko hin qabu hidhadhu qawwee. Mootummaan Itoophiyaadhaa warra qawwee qabutti takkaa quba laatee hin beeku. Mee Amaara laala. Amaarri gaafa Oromoon daansi dhahu gaafa Oromoon wal simatu gantuu guutuu Finfinneetti eegee gantuu guutuu biyya alaati gashee gaafa isaan simatan Oromiyaa kee deemanii dibbee dhahan Amaarri wal jaartee qawwee bitattee akka waliigalaatti hidhattee teessee eegde jechuudha. Gaafa Oromoon bayyanatee hirriibaa ka'ee as dacha'e sabbaa keessaniis hin beekna. Aangoo kan fuudhe nuhi badaa asii jedhanii jechuudha. Badaa asii. Jawaar Mohaammed hidhamuu qaba. Hidhan. OMN cufamuu qaba. Cufan. Aangoo fudhatuu qabna fudhatan. Dhiira nuyi akkana beekna jechuudha dhiira. Dhiirri baay'inaaf dhiira hin ta'u xiqqaateef dhiira hin ta'u jechuudha. Dhiira akkanatti beekna jechuudha. Warra waliigaltee qabdu. Oduu gaafsasin gaafa jaalmarroon hin galu jedhee bosonatti hafe osoo yoo inni galuudha baatee hayyuu bilisummaan hin jirtu hin tahuu osoo jedhanii raatanii har'a kuni guutuun hin dhufu turaate jechuudha. Kuni guutuun har'a hin dhufu turaate jechuudha. Reeffi ilmaan Oromoodhaa akka hin awwaalamne godhamee kan bosonatti gatamu jiru kuni har'a kuni guutuun hin argamu turaate jechuudha. Gantuun waan gartee dalagaa turte hundi ishiitu argatteetti qooda ishiidha. Salaabichi kuni hattichi ilma Minilik kuni qawwee faashina jedheeniiti ummata Oromoodhaa Soomaliyaa keessa bara 40. Halo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tor gaafuno
Ayyee kun dabarfadhu ayyee kun bodhaamsa kee dabarfadhu jaalaki. Sagalee kee ol qabadhu. Maa duba hin dhaga'amu hoo? Turmee ana biraa dhaga'amu dide. Mee dubbadhu amma? Amma dhaga'ame kunoo jaala kiyya akkana hayya. Awwakkana ni jedhu uummata bilbilinaa ta'ee dhaabbata keerroo ta'ee har'a bilbilinaa ta'e kanaafi. Dhaamii fee. Itti dhaami isaanitti waan nagahaadhaa tokko itti dhaami isaan. Gadda keerroo fakkaatanii bultanii akka uffataatti nurra ukkaatanii furaatanii asiin gaanii har'a uummata keenya akka Muhammad Hussein akka Aliyyii Sayiduudha Aliyyii Hussein. Warri gantanii mukaan akka dhiyoo booraatti weessanii. Wani kana gantan kun guyyaan kun hin darbaa salphinaaf deemursanii walloon bakkatti nun ga'u. Inni biyya namaa jirtu immoo qabsoo keessuma fufii akka bilbilinaan taane obboleeyyan kiyya uummata walloo Oromiyaa dhaamsaaf immoo uummata walloo bira jiraadha. Uummata walloo hin dagatina. Kana karaa ta'ee keellaa markana ta'ee sinirraa qabee uummata walloo si nafseenya. Uummata biyyi dhugaa keeti. Akkasuma. Amma hin gallaa inni biyya alaa jirtus gaafa galtee jara kana qabadhaa seenaadha. Barreeffamaan qabadhaa akkuma uummata gaafa biyyi lafa barreessuu seenaa gosa qabatee raawwu dabataan mashaaraa 22ffaa kanaatiif. Dhugaa keeti. Kanaafuu ani kan jedhuun tapheerra wallootti uummata keenyarraa warri bilbilinaa taatanii milishaa taatee eeggatta uffata alaabaa adda bilisummaa Oromoo kaatee har'a immoo shanii jettee nama barbaaddu afaan kee adabadhu. Yoo rabbi sodaadhate islaama laa ilaaha illallah maqaa dhaabbatu yaa obboleessa nama islaamaa of harkatti hin balleessin. Diina jala deemtee diinnin waa lama jechuudha. Kaafira diinni sun jechuudha. Dhugaa. Ummata kaafiraati warri amma isaan hoggana kun. Dhugaa. Ummata kaafiraati jechuudha. Diinidhaaf namni takka hogganuu hin jiru. Salphina keessa jirta. Akiraafis salphina addunyaarra salphina jechuudha. Kan gara gallaa salphina. Waa wal dura teenyee harka obboleenya keenya goota keenya takka Muhammad Hussein ijoollee dawee salaamatti kana inshallah yoo rabbiin jiraanne inni baafannaa jedhu wanni ani jedhu kanu mati walloo wanni taate bilbilinaan biyya namaa kee jirtu deebisisaan biyya keenya immoo takka wal beeku kan artummaan beeku kan qorii hin beeku kana caffaa isa Muhammad Husseinis ayekaraa isaatii lubbuu ba'u feeru jarrases kanas qabanneerra jechuudha. Akkana wallahi sirriidha. Deebii hanga baateetti nama ajjeesu beekachuu jira qabachuu jira guyyaan baruutii fayyadu. Akka gaafa Abiyyi Ahmad sheenuu sanitti ummati tokko teessan qabannaan immoo boruu akka luwwaa fa'aa akka damaliidhaa kan zamana sanitti yoo nu deeme inshallah nun gassin baasaa obboleeyyan jara kanaatin ni kan harka baasu. Oromoo walloo guutuu harka baasaaf jara kana. Dhugaa keeti wallahi sirriidha. Oromoo guutuu wallootti baasaaf wal beekna takka. Waa Gojjaamin jirtu waa Maqalee jirtu waa Keeniyaan jirtu takka wal beekna zariini jara kana goota keenya namni waa harka bilbilinaa kana nama du'e ummata walloo maratti baasaaf jechuudha. Obboleeyyan haadha takka garaa takka keessaa beekti. Ani akka mataa kiyyaa boroon jara kana argee guyyannaa darbe lafa bal'aa fi lafa dhibbaan jedhu ifaan bilisatti ni sadhaa. Akkanuma wallahi sah dhugaa keeti wallahi. Ifaan bilisatti sidhaa yaa nama walloodhaa ofuun jirtu deebi diinaa kophee waliin naqi isma booruu meedaatti nama 500 namni sani Amaara ta'u Amaara killiliin kun killila Amaaraadhaa kaabbaandiraa killila Amaaraatti hin gata jaaranii yookaan ummata bilbilinaa horiyoos yoo garte bootoo bejii fi waraqaarra lattafatanii gamaa gamanaan ni qaallichaan jaayilaatis qabatee footoo kee hundi maqaanii agarreera jara kana jawwaala keessa qabanneera. Qaalamneetiin ni kan jawwaala keessa qabachuu dhufu. Diina keenya fuulli isaanii qalamni isaanii kan hubbannees qabachuu jiru jechuudha. Dhugaa keeti. Zaakiraa keessatti uffadhaan jara footoo bilbilinaa ta'e ummata keenya goota keenya nama walloo goota walloo takka jeetu fara kaafiri kuma tokko dhumirra naa jiran. Ummatiin bilbilinaa kun jechuudha. Wallaahi. Yaaduma qabu jechuudha. Goota walloodhaa uffati irratti tarsa'u uffatu waan akka mataa kiyyaatti
maataa inni irra uffata qabe san maataa sana kutooni nama gosa keenya irra qabe maataa irra qabe maataa sana kutaa unfaan lubbuu isaatii baatu. Akkasuma wallahi sirriidha. Ani akkas akka mataa kiyyaatti galatoome dhaamsa. Itti nuufufi wama fedhe sigla jirraa miidiyaa keetii wanni laayivii kee waraabuun isin qabsoo kan kee hamma nu bilisoomnetti inshaallah rabbi siyaa turre wadilleen nu jiraadhu namni qaamaan bira jiraateef inni diinagdeenis waan immoo nuti yaddaadha gargaarsa mataa ijoollee keenyaatiif jirra jechuu warra boruun. Hayyee galatoome atillee gartee galata guddaa qabdaa galatoome dhaamsa gaarii uummata keenya dabarsee keessaahu dhiiga ilmaan Oromoodha gumaa ilmaan Oromoodha Oromoma hunda baasa gartee waa gosa takka miti kan baasu namuma sabaa quuqamutu baasa. Ani gosa takka jedhu sadawwee salaamaattu isa qartummaattu sanbatee baateetti du'e lafa keenya irratti nama du'e ana obboleessa haala kiyyaatti naateesse oli jechu. Ana oli jechu. Dhugaa keeti. Kanaanii naafeeruu feetuufu naagala toomii siin jedha naa jiraatu. Hayyee atillee fayyaa ta'e bilisummaan kan uummata Oromooti. Bilisummaan kan uummata Oromoo bal'aati. Hayyee gaa jaallan kiyya akkuma jedhe kunoo gurbaanii haasaasaa keessaa haasaa tokkotu beektaa garaa nagalee keessaahu warrooti. Halo. Salaamu alaikum. Dhiifama bari namatu irraan haasa'u turaatee dhiifama jaala kiyya gaa kanaafis irratti hin qabin yaa. Hayyaa kunoo itti dhiyaadhure kunoo irratti qabeen jira itti dhayi. Waan dabarfamuu kan hundumaa dabarsee jiraan isaa dhugumaa namni kun yaadni isaa adda addaa muuxannoo adda addaa dhiyeetuma yaada kee kennitu barbaade. Abshir kunoo yaada kee dabarfadhu. Haala sadarkaa qabu ati isa gartee itti fuufisiin jennaa jecha si bira dhaabbannaa namni kun beekumsi isaa adda addaa kaan isa gartee kan sagalee namaa ta'uu jira gama fakkeenya wallaa akka oollutti hedduu si gara toofana jecha gartee hedduu uummata keenya bira dhaabbatu jecha sagalee uummata keenyaa ta'utti jecha innillee itti fuufi jennaa isa immoo karaa gartee dhaamsa paartii bilbilinaa qabni jecha uummata keenyan nama gartee dhukkuba beekuuf yoo na dhukkubu jira jetteen si beeka jecha nama gartee baddalamee argee beekutu itti nuti tokko sirraa fahamuu danda'a jecha si galee. Dhugaa keeti. Waan nama duudaa tokkotti nama gartee waan tokko oduma godhuu qabdu oduma beektu waan duudaa tokko karma calliftee ilaaluun kun sumarratti miidhaa fide jecha murtee tokko nama gartee sirraa fahamu tokkoon afaan hin kadhatta nama kadhaa beeku kadhaa kadhatan jecha nama gartee baddalaa beeku afaan baddalu jirta nama kana gartee narraa dhaabtuu jettaan uummanni kun uummanna gartee biyyattii nutti roorisutti jiru uummata gartee nama fahamuu miti jecha uummata gartee sagalee namaaf beeku miti amma booda namni bakka jiru agartee murannoo mataa isaadhaa ejjennoo mataa isaadhaa qabaatu qaba jechuudha. Dhugaa. An akka yaada kiyyeetti. Dhugaa keeti. Hayyee shabakaan irratti baafachiisee siyaa gurbaan hin fixanne turre kanaaf obboleeyyan kiyya gaa Oromoon du'aa jira Oromoon du'a takkaa hin du'in takkaa roorroo hangana hammaatu waan hin jedhamnetu Oromoo irratti dhufee jira kana Oromoon quba qabaadhaa lakkoofsa isinii ergee jira itti bilbila tursiifan ergaa jaala kiyya kunoo maal godha hinuma didee bar shabakaa beetaa invaayitis nama erguu didee jira kanaan gumaan ilma Oromoodha gumaan Muhammad Hussein gumaan agarte gumaan Adamalii gumaan Aluwaadha gumaan hajoolleen dawwee nu harkaa dhumuu jirtu gumaan hajoolleen baatee nu harkaa dhumaa jirtu anatu baasaaf akka kiyyatti ani baasuufiin qaba dirqama kiyya dirqama Oromoo hundaati jarri kuni Oromoof dhuman malee Oromoo fi Oromiyaaf dhuman malee akka dhuunfaatti namni nurraa du'e tokkollee hin jiru kan Oromoon quba qabaatuu qabdan anarra hin geenye jettanii callisuun
dhukkuba gandaati kun dhukkuba sanyiiti kun waan akkanaa keessaa baha kanaaf wanni isin jechuu barbaade akka dhaamsa jiraatti silaa dhaamsa ummati dhaamsa dhugaa dabarfatanii jiranii kunoo ammas bilbilaa yaada keessan yaada gaarii ummata keessaniif dabarfadha isin jechuun barbaada gara yaada kiyyaatiin darbaa Abiyyi Ahmad qawwee faashina jedhe qawwee faashina kan ta'e Oromoodhaaf faashina amma hoo qawwee san akkam godhaa jiranni waraana isaadhaa lafaa guuree itti hidhee qawwee Ameerikaa fi eessarraa guuree qawwee ofii isaatiin ittiin laalee nama dhahu qawwee akkasiidhaa biyyatti guurratee waraana isaadhaa gandatti bobbaasee mana gubbaa taa'anii nama harka nagahaadhaa hiriira bahee yaa'u jiru bakka barbaadan dhahanii ajjeesanii akka namillee hin gartee hin garre fuudhanii bosonatti haraa jiran jechuudha gartee reefka namaadha har'a Itoophiyaa keessatti lubbuun namaadha lubbuu mitiidhaa hin geessu jechuudha lubbuu mitii takkaadhaa hin geessu lubbuun namaadha har'a rakkasuu rakkafnee jirru tuffatamnee jirru Oromoon xiqqaatnee jirru har'a lubbuun Oromoodha lubbuu bineensa takkaa gahuu dadhabnee caakkaatti yookaan bosonatti gatamaa jirra kana kan nu godhe qawwee dhaba jechuudha qawwee dhabaa fi roorroon cubbuu nuti wabootti cubbuu itti dalannetu warra akkana nu godhe jechuudha cubbuudha Oromoon cubbuu hojjettanii jirtan cubbuu dalagdanii jirtan dhibbatti cubbuun isin dalagdan Daawud Ibsaadhaa bara 45 garaa hidhatee Eertiraa keessatti Isaayyaas Afeworqii bineensi amma Abiyyi Ahmad akkana godhu jiru kuni akka barbaade godhee isa achi keessatti waraanarra irraa fuudhee Mallas Zeenaawiidhaa kennuudhaaf yeroo hammam yaalii godhee san hunda jaarsi kun ilkaan caniinnatee mudhii hidhatee fuudhee waraana isaadhaa fuudhee harka ummata Oromootti gashe jechuudha lakkisa shirama gartee shiratu shiramaa jira lakkisaa yaa Oromoo waraana fuudhee hin gashu hanga gaafa fedhiin keenya waan nuyi ittiin baaneef qabna gartee biyya Itoophiyaatti waan ittiin fincilletu jira hanga mirgi Oromoo eeggamutti waraanni hun galuu hin qabu inni galeera innumti galeehu dalagaa hin arganne akkanumaan dhadhamoo jiranii lakkisaa jedhee Oromoo kadhateeti Oromoon agartee harka dhoottee hundi shiidhaa harka dhoottee fuutee waraana irraa fuutee gashite jechuudha waraana irraa fuutee gashite garuu ilmi dhiirumaa gootumaa dhashuu qofaa miti guddisaanis gartee guddisaanis abbaa nama godha ilma nama godha nami gaarii yoo si guddise abbaa keeti barsiisaan ati itti baratte abbaa keeti qaallichi ati itti qaraate gartee abbaa keeti kabajaa qaba jechuudha har'a jaarsa kana xinneessanii jaarsa kana akka fedhan godhanii hajoollee xixiqqoon gadi gartee hajoollee gartee xixiqqoon dhiyeengata dhalatte guutuun jaarsa kanarratti bobbaatee cubbuun isin daladdan cubbuu guddaa dalagamee jira jechuudha jaarsa kanarratti cubbuun isaatu waan asitti dhaabbatu gartee laa miti turaate jechuudha garuu alhamdulillah lubbuudhaa jira inni har'allee gadi jedhee jiraatullee lubbuudhaa jira garuu Oromoon cubbuu isarratti daladdan har'a kunoo argataa jirtan oduu gaafsan akka inni jedhe san waraana keessan bira dhaabbattanii qawwee itti hiitanii ofii keessanii qawwee hidhattanii sabni biraa qawwee hidhatu jira arguu jirtan gartee dhaga'uu jirtan gartee sabni biraa qawwee hidhatu jira isin immoo mana farshootti waliin qabamuu dhiiftanii oduu gaafsan isa waliin marroo faana taatanii raatni har'a Abiyyi Ahmad eessa baasaa dhaqa turaate irratti qaaltichi ilma haadha nyaate kun eessa baasaa dhaqa turaate eessa dhaqa turaate irra dhiiroo Eertiraa miti bara Eertiraan asii moo Eertiraa gartee Eertiraa dhaquusi Eertiraan keenya gizemaa kanuma kan Itoophiyaati Mallas Zeenaawitu beekaa ummata Oromoo itti cabsuudhaaf ummata Itoophiyaa itti cabsuudhaaf qooddee fi laga gartee bahara qabnu fuutee Eertiraatti kan itti malee biyyuma keenya ture jechuudha siyaasaa isaaniitiif gartee siyaasaa aangoo itti guddifatuudhaaf lafa kuttee Eertiraadhaan gartee kutattee gargarii akka Oromoon akka sabni Itoophiyaadhaa kun qabsoo hin oofne akka wahuma tokko yaadu
akka hiyyoomu gootee gartee gamnummaa fuutee ilma eeshumee ishiitii kennite malee biyyuma keenya Abiyyi Ahmad amma Eertiraa irratti fuullifatee jira jechuudha. Eertiraa miti odooma gartee lafa bahara sheente baharuma gartee wajji sheente si baafna yaa gartee yaa bada kalbii mati yaa waraabessa kana bahara sheentu Oromoo si jala hafuun hin kaane jechuudha. Oromoon abadan si jala hafuun hin kaane. Kana cubbuu dalannee jirraa cubbuu keenya toobannee qawwee haa hidhannuuti. Qawwee malee abadan moohuus gartee bilisoomuu hin dandeenyu Oromoon. Qawweedhaan kana gartee qawweedhaan injifatamne qawwee maan moone jechuudha. Qawwee maan warra qawweedhaan moo ilaala Tigraay dhiira. Qawweedhaan dargii dhukkee irraa kaaftee ofirraa ariitee biyya qabatte bara 27 akka feete gootee isa garii laawa gartee isa garii ilkaan irraa hurguftee isa garii miila daddaattee isa garii ajjeeftee isa garii kolaaftee gaafa aangoo irraa illee buute akka feetetti mee xayyaaraa teessan gartee asirraan haa marfattu jette jechuu gartee Abiyyi Ahmad amma akkanatti Oromoo cafacafu kana mee kottu jettee ate dhiira sabbaasaa dhaabbatee achi dhaqa duba sabbaasaa dhaabbateeti achi dhaqamee dhiira kamtu maqalee irraa sii marfatuuf deemale qawwee faashina jetteeni irraa hiisifte ummata Harargee irraa hiisifte mancaa irraa hiisifte qottoo irraa guursifte gajaraa irraa guursifte harka qullaa akka isaan akka horiitti rasaasaan akka horiidhaa akka gartee akka barbaaddee dhahuudhaaf akka siibijjaahutti irraa hiisiftee waan qaban hunda ulee irraa guursiftee amma kunoo faranjii biyya alaarraa guursiftee ummata fiqqisiisaa jirte jechuudha. Kana guutuu cubbuu Oromooti, cubbuu Daawud Ibsaati, cubbuu waraana adda bilisummaa Oromooti. Kana beekadha. Cubbuu isaaniiti. Osoo gaafsan lafaa kaatee si jaalmarroon kun maaliif akkana jedhe jettanii wajjin kaatanii gargaartanii bira dhaabatanii raatanii har'a Abiyyi Ahmadii miti namumti Oromoo quba itti laatu hin jiru jechuudha. Gaafsan hin agarre nafxenyaan guutuun nuhi Oromoodha jedhanii gaafa dubbiin jabaatee nuhi Oromoodha jedhanii sanyii ofii kan lakkaatu turaateen har'a itti qaanfatanii har'a ani Oromoodha jechuu innumti Oromoo ta'ee dhalateehu itti qaanfatee himatuu dhiisee jira jechuudha. Bakka san geenye jirra jechuudha. Bakka Oromoon itti balfamee itti jibbame san geenye jirra jechuudha. Kana guutuu kan agartee kan nu godhe ummatuma Oromooti. Abiyyi Ahmadii miti. Ummatuma Oromoo ufuma isaati ufsale ummati Oromoodha. Ufuma isaati. Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa amantanii. Hattoota amantanii. Akki gootan bilisummaan akka kanatti hin taatu. Bilisummaan karaa irratti bahanii dawdawii fi kawwii fi chawchawiidhaan bilisummaan hin taatu. Bilisummaan ishiin gaafasii ishiin wayyaanee ariitan suni akka carraa dhufte. Malee amma harka qullaa baaneetii dawdaw jennee Abiyyi mastigoo jennee ariinaan hin taatu. Of quba qabaadhu. Soomaliyaan isiniif dhihoo jira. Meeshaa naqadha. Meeshaa ofitti naqa. Meeshaa bitadha. Meeshaa malee mootummaa kana odoo har'a Oromiyaan akka jirutti har'a meeshaa qabaate ila. Osoo har'a Oromiyaan akka jirutti akka kunoo biyya Walloo kana biyya Maqalee biyya Amaaraa kana osoo akkanatti har'a qawwee qabaatanii wallaahi isuma dhugaatti mootummaan kuni dhufee sin loluu hin danda'u ture jechuudha. Reeffa kee ajjeesee bowwaa si gatu dhiisi dhufee si dha'uu hin danda'u ture jechuudha. Harka qullaa jiraatu keessan dhibbaa dhibbatti gartee sin amananiiti akka isin qullaa jirtan sin amananii akka isin waa takka nama hin goone sin amananiiti akkana halkanii guyyaa reeffa ilmaan Oromoodhaa Facebook irratti laaluu dadhabnee gaddaa jirra jechuudha. Kana guutuu kan nu godhu jiru cubbuudha. Cubbuu dalagdanii gartee jirtanii cubbuu toobadhaa qawwee hidhadha. Qawwee malee hin bilisoomnaan hin taatu tuni dubbii hin taane. Warri gartee ummati amma daasbooraan biyya alaa jirtan kuni wanni isinitti himuu barbaade an tokko
si isini sammuma qabdanii sammuu qabdanii si isin har'a hiriira baha boru taa'a iftaan hiriira baha gaafachaanu taa'a dhiiroo wanni akkasii kun maalifi bar ishiin gaafsan Jawaar Mohammad dalage akka carraati dhiiroo akka carraatiin taate bar suni bar carraadha carraan yeroo matakka namaa dhufti ila carraan yeroo takka namaa dhufti yeroo rama carraan hin taatu obboleeyyan carraan yeroo takka namaa dhufti carraan yeroo takka namaa dhufti carraan sanitti yoo itti fayyadamuu dhabaate abadan lamata sii hin dhuftu hin gowwaminaa dhiiroo biyya alaa teessanii hajoolleen kaa hiriira bayi ka hiriira bayi ka igal hin jedhinaani cubbuudha kuni cubbuu dalagaa jirtanii karaa dandeessanii yoo qabaatan meeshaa bichisiisa ammas biyya keessa yaatanii hiriira dow Ameerikaa biyya Awurooppaatti akkana godhatuun kun wallaahi waa takka bu'aa hin qabu osoo asiinis dow jedha humaawumi jedha hiriiri kasbaa osoo gama tokkoon immoo gama tokko wal jaartanii warra daangaarra jiru ila harargeen ila karaa Soomaaliyaatiin kan gartee daangaarra jiru jira itti hidhi qawwee Boorana jira itti hidhaa qawwee ummataa qawwee bita Oromoon qawwee malee bilisummaan Oromoodhaa abjuu taatee hafti halo eeyye maashaallah idda darrasaachuu እንዴ ayya barakaa hun abba eeyye ንገራት እደውላለሁ ቆይ እደውላለሁ አይዞህ አየህ hiriyaa kiyya tokko naa bilbilee dhiifama kanaaf warra daangaarra jirutti qawwee itti hidha kanatu sin baasa yeroo inni daangaarra jiru qawwee hidhate inni daangaarra jiru immoo isa itti aanutti hiisisa jechuudha Oromoon har'a oduu qawwee qabaate wallaahi aangoo amma Oromoo irraa fudhatamte tana abadan hin kennu ture jechuudha har'a Oromoon kunoo baadaa Hacaaluu Hundeessaa du'ee baatii lama xumurreera obboleeyyan hanga amma nama hammamtu nurraa dhumeera karaa irratti baanee nama hammamtu nurraa dhume kuni waan hin taane akkuma gizee barreessanii taana jechuun hin taatu wanni hundi yeroo qaba yeroo diddiira oo hin bilbilinaa jaalaa kiyya hin bilbilinaa mee dhiiroo kanaaf warri biyya alaa jirtan gama kaanii addunyaa dhageessisaa gama kaanii immoo saba keessan gargaaraa meeshaa itti bitaa nami tokko qawwee dhabu boombii takka shugguxii takka qabaatuun dirqama odoo har'a ilmaan Oromoodhaa akka jirtutti boombii takka kilaash takka shugguxa takka gartee medhiis inni qawwee gartee qawwee jabaadha shugguxii takka osoo har'a qabaate har'a Oromoon mootummaa kamiinni achi dhaqume mee mootummaa kamiinni achi dhaqu dhiiroo mee mootummaa kamiin abboo tuffatamne kanaa oli wanni godhamnu hin jiru godhamaa jirra kanaa oli silaa kan sodaataa jirrus du'a kan irraa hin oollamnes du'aa jirra wanni sodaannisuun waan irraa hin hafiniif qawwee hidhadhu Oromoo yoo bilisummaa barbaadde qawwee hidhadhu yoo lakki akkasumaan karaa irratti bahee du'a jette itti fufi kuni filannoon keeti ani akka yaada kiyyaatti ani qawweetti amana qawwee malee diinni nama du'e reefka nama du'eedha nami kaasee nurratti ijaare qawwee malee nurraa hin bu'u kana uf amansiisa alaabaa fannifattee gartee karaarra chubbisuun
hintaatu waggaa lama shubbiftan sin gahan alaabaa kanaan gartee itti roorrifamaa turate ummati keenya alaabaa qabattee jirte jedhanii itti gartee hidhaa turatan har'a isin alaabaa akkasitti ummati keenya itti gartee dararamaa ture san karaa irratti aftanii girgiddaa guutuutti dibdanii mana guutuutti dibattanii kan itti du'ee asiin dhufe gartee nama biraa isini kan immoo gartee qabsoomnee finne jettanii shubbisaa turatan akka shubbisaa turtaniin ammas itti deebi'aa qabsoo fuutanii saba biraatii kennitan kana Oromoo deebisaafi kan irra kan immoo deebifamuu malu qawweedhaan akkanumaan harka qullaa oli baaneedhaa deebifnaan hin taatu dhiirti itti qophooftee wal jaartee xumurattee qophooftee taa'uu jirti takka lama jennaan dhukkaasu qofaadha jechuudha kanaaf Oromoo hin bilisoomne jennaan bilisummaa barbaadne jennaan lafaa ka'ii qawwee bitadhu hiriirii isa dhufe diina mataa dha'i sadi afur gaafa dhufte mataa dhoota lamata achitti hin marfatu yoo achitti marfate ammas dhukkee irraa kaafta nami tokko wayyaanee nama 10 hin gaha jechuudha nami tokko agartee la sabboonaa Oromoo nami tokko bitamtuu ganda keessaa dhuftu tana nama 10 20 hin gaashi kijiba shit silloltu akka isin qawwee hin qabne beekanii gartee dhufan mee nami nama ajjeesu tureete Tigraay keessa jira eenyuun achi dhaqee dhiiro oduu dhiirummaa agartee dhiirummaa onnee qabaatanii eenyuun achi dhaqee nama ajjeesu ture eenyutu qabe hin jiru jechuudha kanaaf dhiirummaa wayyaaneedha nama harka qullaa jiru ajjeesu nama harka qullaa jiru qabanii hidhuu doorsisuu kana dhiirummaa inni isaaniidha takka gadi bahanii dhiira lolanii hin beekan kana quba qabaadha kanaaf ummati keenya wanni isiniin jechuu barbaade fitunta intala haadha nyaatte kunoo laa sharmuuxaa ishii akkanaa jira kunoo footoo Abiyyi Ahmad gartee hidhattee subhaanallahi baktii warra gartee sammuun dhuufee jiru warra gartee mataan isaadhaa yaaduu hin dandeenye ilma haadha sale hayaatiin keessi haacitunta umrii kan kee gartee laale gartee lubbuun ta'e gartee fidaa ummata Oromoo haa taatu yaa warra gartee Abiyyi deeggaru fidaan keessan fidaa ummata Oromoo haa ta'u yaa warra haqqii gartee haqqii dhossee cubbuu baatee deemu lafeen ilmaan Oromoo sana gartee haa waraantu lafeen ilmaan Oromoo ajjeesanii bosonatti gatanii kan waraabessi nyaataa jiru fidaa isaanii taasisu warra cubbuu malee waa tokko dubbatuu hin dandeenye cubbeenyaa ilmaan waa takka yaaduu hin beekne ilmaan sareedha cubbuun ilmaan Oromoodha lafeen ilmaan Oromoo sin haa gartee haa waraantu kana malee dawaa bira hin qabdan arguuf teessan immoo du'i keessanillee akka malletti jiruun keessanillee akka malle jiraattan inshaallah abdii rabbiitiin jabaadhaa cubbuu dalagadha cubbuun har'aadha dur gartee cubbuu namni dalage ilmaanii darba jedhan inni har'aadha si'umatti darba wahuma ati daladdetu si bira gahaa jechuudha akkuma guyyaan akiraadha sanitti kana beekadhu nuyi argaa jirra jechuudha hundinuu cubbumaani warri inni aangoorra ari'amuu jirus cubbuma isaa ariisaa jira wanni beektanii hin wallaallechuun banaa asi gubbaatti hattooleen suuraa Abiyyi Ahmad hidhattee asi gubbaa dhuftu tuni arraba ishiin nama arrabsitu kuni arraba akka midhiiroo akki gootani nuhi arraba
arrabin maa isinitti xiqqaata lubbuu keenyaa nu baasaartanii lubbuu oromoo baasaa jirtanii arraban maan humaa miti arrabichi osoo barnu arrabsaniituma dhiisanii humaa miti obboleeyyan osoo arrabuma qofaa ta'e garuu lubbuu keenyaa baasaa jirtanii waan nu hitti dhagahamuu miti arraba agartee arrabi xiqqaadha lubbuu namaatu waan baasaa jirtaniifu osoo lubbuu namaa baasaa jirtanii maaliif hin dubbatanii jeejegaa callisaa ta'a hin dubbatinaa silaa du'aa jirtanii isinuma ajjeefnaa du'uu qabdanii jettaniiti kanaaf warri suuraa Abiyyi Ahmad irratti hiree gartee hidhatanii dhuftan anaa fi isin baara gaaraadha argaa keessa hin danda'uni Abiyyi Ahmad isin tokko keessan fedhu hayaat ta'i fedhu Abdurrazaaq ta'i fedhu sheexaan ta'i isin sheexaanuma jechuudha sheexaana dhugaa kan namaaf yaaduu hin dandeenye Halo. Waalaikumsalam. Turtura maha sautin kira. Aye. Kanaaf shayxaana dhugaa jechuun isin jechuu. Isin jechuu warra kijiba deeggaru jechuu. Shayxaana jechuun warra kijiba deeggaru jechuu. Ilbiisa jechuun warra kijiba deeggaru warra dhugaa hin feene warra haqa hin feene warra akkasiiti isin shayxaanni waan na jalaa gootan hin qabdanii baha na jalaa rabbiin immoo osoo akka godhe jedduma kana gurbaa kana baaseetuma oromoo oli baasee aangoo baasise wallaahi jarri amma kanatti suuraa Abiyyi irra godhatan kuni suuraa namticha moo'ee san gubbaatti godhatan turaate jechuudha yaa ilmaan garaadha isin garaadhaaf jiraa turtanii haqa hiffeetanii dubaa akkam taatan booda fuula keessan dhoffattanii maqaa keessan dhoffattaniiti suuraa Abiyyi irratti dagarteeraa hidhattee dhufta warra waa'ee Abiyyi dubbatu irratti duultaa hin arrabsitaa inni keenya qofaan haa ta'uuti namtichi du'uu jiru tokko dhidhiitatu hin oolu maaliif hin dhidhiitattanii callisanii du'uu malee maaliif hin dhidhiitattanii warri jettan kuni namni du'uutti jiru dhidhiitatu waan hin oolleef nuhi ilmaan oromoodhaa qabsaahaan oromoo sabboonaan oromoo yeroo ammaatti hundinuu dhidhiitataa jira jechuudha bahiisa lubbuura jirra ilmaan oromoodhaa wanni beekuu qabdan yeroo ammaa kun bahiisa lubbuura jirra ilmaan oromoodhaa warri sabaaf quuqama qabdan warri gartee onnee qabdan yeroo ammaa kun bahiisa lubbuuti kanaaf dhidhiitatuun keenya waan hin oolleef hin dhidhiitanna dhidhiitadha jarri immoo maaliif hin dhidhiitatni jedhanii miila isaaniitiin lafan nu qabanii jiran nuhi immoo isa gartee laa gartee dirqamatu gartee nu qabee dhidhiitatu hin egaa hin oollu inshaallah dhidhiitannee immoo rabbi nu ajjeese rabbi lafaa nu haa kaasu warra lafaa ka'ee jara kana ofirraa kuffisee biyya ofiirratti abbaa tahee jiraatu rabbi nu haa godhumu gaafsan waltee zamna gaafsanii gartee wal arrabsuu ta'us wal komatuu ta'us gaafsanii kanaaf oromoo bakka jirtu wanni quba qabaatuu qabdu meeshaa hidhadhu daasbooraan biyya alaa jirtu ummata kee bira kan dhaabbatuudhaan dandeessuun meeshaa itti hidhi kanaa alatti oromoodhaan ka'ii hiriiratti bahii ka'ii karaarratti waan akkasaa agartee tapha hajoollummaa dhiisa waraanni biyya keessatti ummata fixaa jiru waraana akka durii wayyaanee osoo hin taane kallooncharii fi qawwee reefu dhufeedhaan ummata keenya kiiloomeetirii hammam ta'anii akka nama galaanaatti gartee akka galaanaa ummata cafaa jiran kanaaf oromoo kan si baasu hiriira osoo hin taane qawwee hidhadhu yoo hiriira baate qawweedhaan hiriiratti baatee dhukkee irraa kaaftee torban takkatti moohuu ta'us moohamuu ta'us torban takkaa oli abadan isa sinji'a lama amma nama agartee dhibba hammam dhabne dhiisa torban takka jechuudha. Kana quba qabaadhaati qabsoo keessan bakka itti irraafatanii gattanii kaafadhaa
qabsootti seenaa. Qabsootti seenaa. Kana hormaati Oromoo. Isin jechuun barbaada har'aaf asumarratti xumuradhaa. Oolmaha gaarii hiriyoottan xiyya kan hanga ammaadhaa kan na daawwataa jirtan baay'ee galatoomaa naaf jiraadhaa fayyaa ta'a isinin jaaladhaa. Keessaa'uu hajoollee maqaa hin dhahullee ammaa fi hajoollee 8-9 naman beeku jedheetan keessa himuu barbaade. Galatoomaadhaa galate keessan bilisummaa haa ta'u nuuf jiraadhaa fayyaa ta'a warra gartee haqa dubbatee haqarratti du'u rabbiin haa godhu. Warra haqa ofiidhaaf falmatee haqa ofii argatu rabbiin haa godhu. Warra shira jibbee kijiba jibbee dhugaa jaalatu rabbiin haa godhu. Rabbiin haa godhu yaa obboleeyyan. Cubbuun Oromoon dalagate kan yaa Rabbi cubbuu keessaa nu baasi. Yaa Rabbi harka agartee harka nafxinyaa keessaa nu baasi. Yaa Rabbi jedha. Yaa Rabbii kiyya. Ati dandahaadha. Suumatu qabsoo kana fuudhee gurbaa nama nyaataatti kennite. Akkuma fuutee itti kenniteen yaa Rabbi fuudhiitii Oromoodhaa deebisi. Yaa Rabbi fuudhiitii Oromoodhaa deebisi. Yaa Rabbi fuudhiitii Oromoodhaa deebisi. Yaa Rabbii kiyya suuma yaa Rabbi. Lafee ilmaan Oromoodhaa bineensi nyaataa jiru. Badhiiroo cubbuun ilmi namaa tokko bineensi nyaata jechuun badhiiroo waan laaftuu miti dhiiroo. Hamma bar teenyee agartee hanga teenyee waa nyaannuu miti. Hanga gartee hirriiba rafnuu miti bar Oromoon har'a yeroo ammaatti bari. Wanni nurra dalagame waan bar takkaa dalagamee hin beekne ban nurra dalagamaa jira dhiiroo. Lubbuu namaadhaa osoo inni lubbuu qabuu fuudhanii hallayyaatti darbuun